Har'a maaliif akka ta'e beekuu baadhusi nyaata asirratti argitan kana qilqilii moo qiqqiliisa jedhamu kana nyaadhu naan jedhennaan abbaa warraatti himi achiin booddee guyyaan har'aa guyyaa boqonnaa jedhama garuu hojii qaba kasaatirraa ba'ee dhufee bakka kana nu fidee akkanatti nu affeereetu jiramee walumaan nyaannoo hundi keessanuu affeeramtanii jirtu viidiyoo keenya laayik gochuun jalqabaa akkam jirtu nagaa keessanii nuti jirra galata waaqa bakka jiraattanii nagaa taatanii jecha akkasuma haaraa taatan immoo sabskiraayib gochuutiin gara mana keenya maatii keenyaatti dabalamaa isiniin jannagaa kunoo bakka kana amma kan jirru hoteela keessadha hoteela warqinee moo birqinee jedhanii hoteela kana kunuuti haala kanaatiin wantan barbaade naaf ajajameetiin kunuu haala kana fataa jecha nyaachaa jirra amma eessatu achi keessa babbaasee sisirrii isaatii jira jechuudha nuti immoo mucaakuu wajjin intala koo wajjiniitiin nyaachuuf qoqophoofnee culuk jala jechaatii jirra ispiraayitiinis nuuf ajajameetu jira yaa warri dubartoota shamarra kuni waan nuti filannu keessaa bishaanumaaf ispiraayitii natti fakkaata kan kanarraa fi badaa miti isuma kana abbaa warraas immoo numa fakkaachuuf eega siniin intinaan jedhu hidheetu fakkaata waan akka soofii maal taafaan jiraame tiire garuu immoo sadhiisee ispiraayitiidha umarratti garuu inuma qayyarrii fi ispiraayitii akkamiin nu fakkaata jenneetu kunoo haala kanaatiin qiqqiliin keenya nu dhufe akkasitti nyaachuutti jirra ani amala koo keessatti nyaata kana na barbaachise sana na barbaachise jedhamu hin beeku keessaa garuu shaayif daabboon kanan baay'ee jaalladhu biyya rabaatti illee kanan ittiin jiraachaa ture yoo akka filannootti illee ta'e bakkuma deemetti illee namnis na affeere alatti shaayif daabboo sana toon filadhinatti turan inuma qaaneetiin okfadha malee samoona kana garuu qiqqilii na jennaani abbaa warraa suutu medhee gurra buuse akka qallitti nitti meegaaruu irrammoo akkasittiin bakka kanatti affeeramne foon egaa mana kanatti hinuma dhufa ergan biyya galeetii nuffeetiin jira foon irraa argan fagaadhee gara waggaa 7-8 tureera biyya arabaa yeroo hin jiru foon horiis ta'e kan maaliis ta'e hin qammasu jechuudhaani akkuma isinuu beektan namatti hin tolu hundi nyaatu foon handaaqollee akkasuma hanqaaqullee akkasuma foon handaaqoof hanqaaquun immoo alaarjii natti ta'e fuulli koo baay'ee tokko na badinaan ofirratti beekeen nan dhiisee jechuudha foon handaaqoo ta'uusaa bakka isa booddee kushinaa keessa nan hojjedha nyaata sirriitti nan hojjedha garuu gaafa foonii sana gaafa lukkuu sana ni beektu miti yeroo isaan foon lukkuun foon kan biraan keessa hin jiru taanaan hin nyaatan araboon animmoo isa sana foonichi waan keessa jiruuf hin qammasu miti yeroo tilmaamaan hin ashabootti naqee akkasittiin hojjedha jechuudha yoo hojii nyaata hojjechuu bartaanii hamma ga'u tilmaama isaa isinii galaa deemanuma beektu qammasanii qofa miti kun akkasittiin eegaa 3 taaneetu dhukkee irraa kaasnee baay'ee tokko mi'aa dhugaa rabbi isuma yaade isuma na barbaachiseen argadhe as kanatti gatiin isaallee agas maraa miti kun amma qiqqilii lama jechuudha lama waan irra jijjiiru wayiis immoo jira dhumarrattis immoo waan ta'e wayii fidu egaa nyaata haala akkamittiin akka ajajatan illee hin beeku kanuma ajajame nyaachuun alatti gatiin isaa garuu waanuma kuma tokkoyyuu hin galleedha kanaafuu qimamochee gaafa biyya galtanii jireenya dhibban jiraatan dhiibbaa malee jedhanii jaarsa qabaattanis jaalallee qabaattanii nama kamiyyuu yoo ta'e waan isin barbaachise ajajadhaatii fataa qiqqilii akka kanaatti qilqilii moo qiqqileedhama akka kanaatti nyaatu jedhee kan sirreessaa jiru kun obbo warraati akkuma argaa jirtanii jechuudha kana fakkaata hunduma keessan isin affeerriitu jirra arraa viidiyoo hojjechuun natti hin mijanne isinuma dubbisuudhaaf oolmaa keenya akkasumallee wanta nuti affeeramnee nuuf eebbisaa warri nu jaallatanii viidiyoo keenya laayikii sheerii asxaabastaayittii keessaniitiin akkasumallee nyaata jaallattan koomentii irratti yoo nu qaqqabsiistan nuti immoo isaa isin affeerraa jechuudha ani garuu kaffaltiinsa meequma dhufa jedheetiin umarratti xiqqoo maaluman argaadhammoo jedhe eegaatiin ture gatiinsaa gatii baay'ee madaalawaadha akka nyaatasaaf gatiinsaa walii hin madaaluu jechuudha ta'ee anumatu sababuma ajaja koo ta'ee hin beeku garuu ani qiqqiliin barbaadadhe itti mee arrachi deemna naan hin jenne akkuma dingataa hin baanannaan baane karoora booyyuu hin qabnu nuti ofumaan ofii hin baanannaan baane waliin kunne argannee mo'amneetu jenne deemne
Bakka kanarra dhufnu immoo wantan barbaade sanaan sarpiraayizii na godhanii jiranii. Teenkiyuu galatoomaa isiniin jenna sumarraanis abbaa warraa. Nyaanni kun egaa waan baay'ee fayyadamee tiree yoo taalloo nama qabee akkasumarra gogiinsa garaa qabanneewwan garaagaraafidha kan inni fayyadu natti fakkaata. Anillee fayyaa kooti garuu maaliif akka yaadeen beeku wanta yaademmoo argadheetiin jira. Isinis immoo waan hawwitan yaaddan biraan isin qaqqabsiisu kan nuti dhugne bishaanii fi ispiraayitiidha. Kuni dhugaatii warra shamarraniiti jechuudha. Ni beektu mitiire ispiraayitiillee nan jaalladhaani. Kunoo akkasitti saayinaa qullaa hambisnee dhumarratti immoo buna akkasitti bunaa jechuudha. Ani garuu buna dhumni isaantu dhugee kaffaltiin isaa kunoo sumarraa dubbifadhaa baay'ee.